Artistii jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e Artist Shukri Jamal wallee haaraadhaan dhufee jira. Ashamaan harka fuunii dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenya gara chaanaalii keenyaatti nagaan deebitan isiniin jecha har'ammoo odeeffannoo haaraa fi kan hedduu namatti tolullee akkasumas illee dhaga'uun kan namatti tolu tokko isinii qabadhee dhufee jira. Egaan daawwattoota keenya isin akkuma isinirraa eegamu chaanaalii keenya kana immoo subscribe gochuun akkasumas illee viidiyoo kana immoo like gochuun share illee social media qabdan hunda isaarratti illee Facebook, Telegram akkasumas dabalatee TikTok irratti illee viidiyoo kana kukkutuun akka inni namoota hedduu bukkee akka inni ga'u godhaan siniin jala daawwattoota keenya yoo share gotan artistii keenya jaalatamaa Artist Shukri Jamal walleessaa haaraa kanarratti illee akka inni namoota hedduu bukkee ga'u illee isanii gargaara jechuudha daawwattoota keenya. Kanaafuu viidiyoo kana share like subscribe gochuun jalqabaa isiniin jenna. Egaan daawwattoota keenya gara odeeffannoo har'a qabadhee dhufetti isin haa dabarsu. Akkuma isin beektan egaa artistii keenya jaalatamaa kan ta'e Artist Shukri Jamal hundumti keessan yoo beektu jechuudha. Artistii warroota duraan irraa jiranii kaasee artistii aadaa Oromoo, afaan Oromoo kanaan dura lafa inni kufee jiru kaasanii ol fidanidha jechuudha. Artist Shukri Jamal, Artist Shukri Jamal, Artist hirphaa gaanfuree warroota duraan turan keessallee bara durii bara qabsoo keessallee sirboota garaagaraa warroota baasaa turanidha jechuudha. Artistoonni kuni egaa artistoonni kuni artistoota jajjaboo artistoota Oromoo qabu keessaa isa tokkodha jechuudha. Artistiin Shukri Jamal egaan artistiin Shukri Jamal kanaan dura wallee hedduu fi akkasumas illee sirboota albaman garaagaraa fi akkasumas illee gaafa qabsoo keessallee gaafa qabsoo sirboota qabsoo garaagaraa illee baasuudhaan uummata Oromoo bukkeetti jaalatamummaa fi dhageettii fi beekamtii guddaa qaba jechuudha daawwattoota keenya. Egaan ammas artistiin keenya kun immoo sirba haaraadhaan dhufeera isiniin jechaa jira. Sirbi inni mata dureen isaa qabatee dhufee sirba KULLEE jedhuu fi akkasumas illee baay'ee kan bareedaa fi kan hedduu namatti tolullee akkasumas Kilippii bareedaa kan itti hojjetee dhufaa jirudha jechuudha artistiin keenya kuni. Egaan artistii keenya maal jenna? Artistii keenya addaa fi kottu jenna. Akkasuma inni warroon artistii keenya jaallattan koomentii jalatti yaada artistii kana qabdaniif barreessaa isiniin jedha daawwattoota keenya. Egaan artistii kana akka ajaa'ibaadhaan artistii kana addaa fi kottu jennaan. Akkuma beekamu artistiin keenya kun eessatti dhufaa fi maal irratti dhufa kan jedhuuf immoo artistiin keenya kun YouTube chaanaalii mataa isaa banatee jira jechuudha. Yeroo ammaa kana banamee kanaan dura kan banamee jirudha jechuudha daawwattoota keenya. Dhattanii achirraan subscribe gochuu dandeessu. Description box jala isiniin ka'a. Artistiin keenya kun artistii jaallatamaadha. Artistii uummata bukkeetti beekamtii hedduu qabudha. Artistii keenya kana cina dhaabannu isiniin jedhaa. Akka YouTube isaa subscribe godhaa. Subscribe gochuun immoo hin dagatinaa isiniin jenna. Egaan daawwattoota keenya artistiin keenya kun sirba isaa bareedaa kan akka inni qabatee dhufullee yeroo dhiyootti abdii qabna jechuudha. Egaan daawwattoota keenya odeeffannoo qabannee dhufne irraa kana ture. Amma odeeffannoo kan biraa walitti deemuutti nagaatti osoo hin hiisanii hin jedhin dura ammas irra deebi'een jedha. Warroonni kanaan dura chaanaalii keenyaaf maatii taatan hin jirre odeeffannoo babbareedaa fi waa'ee artistoota sirboota garaagaraa yeroo dhiyeenyatti boof jedhan kana hunda isaanii qabadhee isiniin dhufa. Kanaafuu chaanaalii koo kana subscribe gochuun dagatinaa. Akkasumas illee kana artistii keenya illee dhaqaatii subscribe godhaan isiniin jedha. Sirba kana achirratti illee hin argattu jechuudha daawwattoota keenya. Viidiyoo kana immoo social media qabdan hunda isaarratti immoo share gochuun dagatinaa isiniin jedha daawwattoota keenya. Odeeffannoo kan biraan amma walitti deemuutti immoo odeeffannoon irra qabadhee dhufee kana ture. Amma xumuraatti waan daawwattaniif galatoomaa isiniin jechaa gama kiyyaan nagaatti.